Ajjecha obbo Battee Urgeessaa ilaalchisee dhaabni isaanii Adda Bilisummaa Oromoo ibsa haaraa baaseera. Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n ibsa haaraa baaseen ajjecha qondaala siyaasaa isaa duraanii obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatame ilaalchisee qorannoo mootummaan geggeessurraa amantaa akka hin qabne ibseera. Obbo Batteen kibxata barii qaamoleen ammatti eenyummaan isaanii adda hin baane iddoo hedduu rasaasaan rukutanii erga ajjeesanii booda reenfi isaanii ebila 9/2024 qarqara magaalaa Maqiitti argame. Poolisiin magaalaa Maqii ajjeechaa kanarratti qorannoo geggeessaa akka jiruu fi namoota 13 ajjeechaa kanaan shakkee to'annoo jala oolchuu BBC'tti himee jira. Namoota buufata poolisii geeffaman keessaa quxusuun obbo Battee Miiloo Urgeessaa shakkii dhibdee maatiitu jira jedhuun to'annaa poolisii jala oolee ture. Kantiibaa magaalattii dabalatee qaamoleen mootummaa waliin hidhata qaban dhibdeen maatii sababii du'a obbo Battee ta'uu akeekaa turan. Miseensonni maatii fi namoonni isaan beekan garuu ajjeechaan kun qaamolee mootummaan raawwatamuu hin oolle jedhanii amanu. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kanaaf mootummaatti quba qabuun fudhatama hin qabu jechuudhaan balaaleffatee akka qoratu ibseera. Addi Bilisummaa Oromoo garuu ajjeechaan kun qaamolee mootummaan raawwatamu ragaalee akeekaa namoota ijaan argine irra jedhan irraa argachuu ibsa isaa keessatti hireera. Dhaabichi qabxiilee ragaa amanamaa irraa qaba jedhee tarreesse keessaa tokko obbo Batteen peensiyoona Abbebee Giraazmaach jedhamu keessaa qaamolee nageenyaan fudhatamu Musaati. Obbo Batteen wayita kutaa ciisa isaanii keessaa baafaman reebamaa waan turaniif baay'ee iyyaa turan jedheera dhaabbatichi. Eegduun hoteelichaa yookaan peensiyonichaa gocha kana argaa ture. Ragaa akka hin baaneef immoo butameera yookaan dhabamsiifameera yookaan ajjeefameera. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan akkas haa jedhu malee BBC'n addatti himannaa kana hin mirkaneeffanne. Obbo Batteen iddoo balfi gatamutti geeffamanii qaamolee nageenyaa irraa rasaasa deddeebifamee itti dhukaafameen ajjeefamuu namoonni ijaan argan himu. Kanneen reenfi isaanii bineensaan akka hin nyaatamne eeganis butamuu yookaan ajjeefamuu Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Kanarraa ka'uunis qorannoon qaama mootummaan godhamu amanamaa akka hin taanee fi gara darbaa jiraachuu dhaabbilee idil-addunyaa fi hawaasni akka hubatuu qabuu dhaameera dhaabbatichi. Mootummaa Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi kanneen mirgaa falman ibsa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoo walabaa fi haqa qabeessaaf waamichaa itti godhee qooddataniiru. Dabalataanis qorannoon walabaa qaama idil-addunyaan akka gaggeeffamus gaafataniiru. Obboleessi obbo Battee Miiloo Urgeessaa kamisa darbee sirna awwaalchaa boodaa to'atamuu dura yaada BBC'f kenneen haqa obboleessa isaa gara dabarsuuf duulamaa jiraachuu ibsee ture. Rakkoon maatii lubbuu wal balleessisuu geessisuu akka hin jirre kan hime Miiloon dhugaa gara dabarsuuf tattaaffii saalfachiisaa godhamuudha jechuudhaan wallibdeen maatii jira jedhamuu waan hin fakkaannedhas jedheera. Obbo Batteen Adda Bilisummaa Oromoo keessatti qondaala damee siyaasaa hoogganaa kan turan yoo ta'an irra deddeebiin hidhamanii mana hidhaattis sadarkaa lubbuu isaaniif yaaddeessuun dhukkubsatanii turan. Ji'a tokko duras gaazexeessaa biyya Faransaay waliin to'atamanii torban tokko oliif hidhamanii gadhiifamuun isaanii ni yaadatama. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaaddan subscribe godhadhaa, achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya like godhaa, yaada keessan ammoo comment irratti nuuf qoodaa jechaa share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru.
Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Maatii qabsaa'aa Oromoo obbo Battee Urgeessaa cinaa dhaabbachuuf hawaasni Oromoo biyya alaa karaalee waldaa Maccaaf Tuulamaa mijeesseen akka birmatan waamichi dhiyaate. Waldaan Maccaaf Tuulamaa goofandimii banuudhaan gargaarsa birmannaa maatii Battee Urgeessaaf oolu walitti qabaa jira. Haaluma kanaanis namoota biyya alaatti argamtaniif lakkoofsa herreegaa akkaawuntii 2260 duwwaa 3 26 duwwaa 919 rooting nambarii duwwaa 54 duwwaa duwwaa 12 duwwaa 4 waayir tiraanisferiif immoo duwwaa 260 duwwaa 9 59 3dhaan gargaarsa gochuun akka danda'amu waldaa Maccaaf Tuulamaa ibsaa kennaniin beeksisee jira. Waldaan Maccaaf Tuulamaa birmannaa uummanni godhu amanamummaan maatii obbo Battee biraan ga'uuf kan hojjetu ta'uu ibsuun uummanni Oromoo maatii kana cinaa akka dhaabbatu waamicha godheera. Uummanni biyya keessaas maatii obbo Battee cinaa dhaabbachuuf waamichi kan dhiyaate wayita ta'u gargaarsi maatii obbo Battee damdamachiisu godhamu kamiyyuu bifa qindaa'ee fi saamichaaf hin saaxilamneen ta'uu akka qabus dhaameera. Karaalee waldaan Maccaaf Tuulamaa mijeesseen cinaatti biyya keessatti gama lakkoofsaa herreega baankii daldala Itoophiyaa maqaa haadha warraa obbo Battee Urgeessaa aadde Sintaayyoo Wajii Ambasseetiin banameen jechuunis 1124 duwwaa 7 57 323 irraan isinii deebi'a baankii daldala Itoophiyaa 1124 duwwaa 7 57 323 maatii kanaaf birmachuu akka dandeessan waldaan Maccaaf Tuulamaa beeksiseera. Obbo Batteen abbaa ilmaan afurii yoo ta'an maatiin isaanii mana kiraa keessaa akka jiraatan namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Ajjeechaa obbo Battee irratti maatii fi ogeessi fayyaa maal jedhan? Roobii eebila 10/2024 ganama bakka balfiitti gatamu reenfi isaanii harki isaanii dudduubatti hidhamee kan argame namni siyaasaa obbo Battee Urgeessaa rasaasaan iddoo baay'ee rukutamanii ajjeefamu ogeessi fayyaa reenfa isaanii argan himaniiru. Hakimni eenyummaan isaanii akka dhokfamuuf gaafatan BBC'tti roobii akka himanitti reeffa obbo Battee Urgeessaa arguu himaniiru. Qaamni isaa mataadhaan alatti iddoo 6 madaa qabas jedhaniiru. Mataarraa iddoo 5 madaa qaba, dugdarraa iddoo 3, cinaacha bitaarraa madaa guddaa qaba, gara gadiirraa fi sarbaa isaarraas madaa tokko qaba. Walumaa galatti mataa isaa dabalatee madaa gara 11 qabas jedhee jira ogeessi fayyaa kun. Ogeessa kanaan madaawwan kunneen martuu rasaasaan kan uumamanidha jedhee BBC'n gaafate. Innis eeyyee nuuf rasaasa fakkaata, kun kan rasaasni galeen, kun kan rasaasni ittiin ba'edha, hundi karaa rasaasni seene mitis jedhee jira. Mataa bakka rifeensi jiru qofaan madaa rasaasaan uumamishaan jiraatus fuulli isaa madaa akka hin qabne ogeessi kun himaniiru. Qorannoon forensiikii waan hin geggeeffamneef rasaasni qaama isaanii keessatti hafuuf dhiisuu adda baasuun akka ulfaatus dubbatanii turan. Ammoo lakkoofsi madaa mataarra jiru 5 ta'uun tarii rasaasni qaama seenee hin baane jiraachuu mala shakkii jedhus akka uumu himaniiru. Lakkoofsi madaa mataa isaanii 5 ta'uun shakkii uumaa osoo kan rasaasni seenee ba'ee 3 ta'ee silaa madaan 6 ta'uu qabaayyuu raajiin hin kaane waan ta'eef rasaasni hafuus danda'a jedhee jira. Reenfi raajii yookaan altiraasaawundii akka hin kaane ogeessi kun mirkaneessaniiru. Poolisiin osoo nuti reenfa bira hin gahin qala'aa fudhatee sokke kan jedhan maatiin ammoo obboleessi obbo Battee Urgeessaa yaada BBC'f kenneen namoota naannicha jiran irraa odeeffannoo bilbilaan isa qaqqabeen roobii ganama sa'a 2tti reenfa isaa arguu himeera. Wayita arganis qaama isaa bakka hedduu irra madaan akka ture himameera. Bakka meeqa akka rukutamee ogeessi reenfa ilaalantu gabaasa hojjetee qaama ilaallatuuf kennaas jedhee jira.
Rasaasa jaan rukutamuu garuu suurri isaas kaafamee isinis argitaniittu ta'a jedhe jira obboleessi isaa. Mataa isaarraa baay'ee dhaame kan jedhe namni kun irra deddeebiin rukutame rasaasa meeqaan mataa isaa akka dha'an garuu hin beekamu, cinaachi isaas dhahameera jedhe jira. Battala reenfa isaa argan haala ture yoo himan mataadhaan gombifamee saqqii isaatiin harka isaa boodatti hidhanii ture soorata bineensaa akka ta'uuf fuunti isaallee balleessuuf yaalanis jedhe jira. Ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa wajjin wal qabatee shakkamtoonni 13 to'annoo jalaa oolfaman. Poolisiin magaalaa Maqiis waa'ee obboloota obbo Battee lamaan poolisiin qabamanii ibsee jira. Obbo Battee Urgeessaa kibxata darbee halkan ajjeefamuu isaanii wajjin wal qabatee hanga ammaatti eenyuun akka ajjeefaman ifatti wanti beekame hin jiru. Shakkamtoota kan jedhaman garuu hanga odeeffannoo kana isiniif qopheessinetti namoonni 13 to'atamuun dhaga'ameera. Guyyaa kaleessaa immoo obboloonni Battee Urgeessaa lama erga obboleessa isaanii obbo Battee awwaalanii deebi'anii poolisii magaalattiitiin fudhatamuun isaanii ni yaadatama. Poolisiin akka ibsetti obbolaan obbo Battee yaada kennuuf isaan bira jiraachuu poolisiin beeksiseera. Hoogganaan qajeelcha poolisii magaalaa Maqii Koomaandar Mahammad Suufaa yaada BBC'f kennaniin ajjeechaa obbo Battee wajjin wal qabatee namoonni 13 shakkiin to'ataman jiraachuu himaniiru. Eenyummaa namoota kanaaf ragaan jalqabaa shakkiif argame garuu ammatti milkaa'ina qorannichaaf jecha kan hin ibsamne ta'us ibsaniiru. Dabalataan obbolaan obbo Battee addatti yaada irraa fuudhuuf qaamolee nageenyaa fi haqa bira jiraachuu himaniiru. Miseensi maatii obbo Battee BBC'n dubbise tokko obboleessi Quxusoon obbo Battee Miiloo Urgeessaa fi obboleettiin isaa Simboo Urgeessaa sirni awwaalchaa erga raawwate booda poolisiin fudhatamuu himaniiru. Ta'us Simboon kamisumaa galgala gadhiifamuu maatiin ibsanis Miiloon amma to'annaa poolisii jala jiraachuu mirkaneessaniiru. Koomaandar Mohammad obbolaan obbo Battee shakkamtoota kana keessa miti jedhan. Jechi shakkamtoota to'annoo poolisii jala jiran jedhus isaaniin hin ilaallatu jedhaniiru. Sababni qabamaniif miidiyaa hawaasaa gubbaa dubbiin maatii jidduu dhibdeen ture jedhu adeemaa waan jiruuf isuma qulqulleeffachuufidhas jedhaniiru. Isaan lamaan Miiloo fi Battee gidduu wallabdeen jira waan jedhameef isa qulqulleeffachuudhaaf yeroodhaaf yaada harkaa fuudhaa jirra malee to'annaa seeraa jala hin jiran shakkamtootas miti jedhaniiru. Miseensonni maatii obbo Battee kun yeroo gabaabaa keessatti yaadni irraa fuudhamee qe'ee isaaniitti deebi'us jedhan. Qondaalli siyaasaa maqaa guddaa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa kibxata eebila 9/2024 halkan ajjeefamanii reenfi isaanii roobii ganama qarqara magaalaa Maqiittis argame. Ammatti ajjeechaan kun eenyuun akka raawwatame wanti ifatti beekame hin jiru. Obbo Batteen nama siyaasaa mootummaa mormanii fi irra deddeebiinis hidhamanii turan ta'uu isaaniin wal qabate kanneen ajjeechaa isaaniif mootummaa himatanis hedduudha. Mootummaan garuu gochaan kun fudhatama kan hin qabne ta'uu ibseera. Qorannoon akka geggeeffamus beeksiseera. Kantiibaa magaalaa Maqii obbo Dilboo Urgeessaa yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin ajjeechaa kanaan wal qabatee yaada maatii keessaa walitti bu'insi uumamee sababa ta'uu akka danda'u dubbatee ture. Miidiyaa hawaasaa gubbaas duulli ajjeechaa kun rakkoo maatii akka ta'e akeekuu namoota mootummaa wajjin hidhata qabaniin qoodamaa tureera. Dhimma kana irratti sirna awwaalchaa dura BBC'f yaada kan kenne obboleessi Battee Urgeessaa Miiloo Urgeessaa yaadni dhibdeen gidduu isaanii jira jedhu dhugaa fi haqaa obbo Battee gara dabarsuuf jechuudhaan komateera. Maatii keessaa isarratti gocha gara jabinaa akkasii raawwachuu miti yeroo inni dubbatu rifaatuufuu jala kan deebifsuu hin jirus jedhan. Obbo Battee Urgeessaa ji'a tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay waliin Finfinneetti afgaaffii gochuutti osoo jiranii torban tokko oliif to'annaa jala turan. Boodas qarshii 100,000 mirgi wabii eegamee fi gadhiifaman. Sana duras irra deddeebiidhaan hangaa'ota adda bilisummaa Oromoo kanneen biroo waliin magaalaa Buraayyuutti hidhamanii turan. Obbo Batteen jimaata darbee dhiyeenyaa magaalaa Maqiitti ooruu paappayaa qaban hordofuuf garas deeman. Ergasiis kibxata halkan ajjeechaan isaan irratti raawwatame.
Tokkummaa hawaasa Oromoo Mineesotaatti dura teessuu kan taate adde Leeyilaa Abbaa Waarii ajjeefamuu hangaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa wajjin wal qabsiisuudhaan sirni shaamaa qabsiisuu fi yaadannoo raawwatamuuf akka jiru ibsaniiru. Sagantaa kanarratti dungoo qabsiisuun Battee yaadachuun cinaatti haala Oromoo mudatee jiruu fi egeree sabichaa qajeelchuuf deemsi keenya maal ta'uu qabaa dhimma jedhu irratti mari'annaa jedhan dura teessuun hawaasa Oromoo Mineesotaa adde Leeyilaa Abbaa Waarii guyyuma kana guyyaan yaadannoo gootota Oromoos kan geggeeffamu ta'uu ibsuun dhalattoonni Oromoo Mineesotaa fi naannoo ishee sagantaa qophaa'e irratti bal'inaan argamanii obbo Battee fi gootota Oromoo waa'ee saba isaaniif aarsaa ta'an akka yaadatan egeree Oromoo irrattis akka mari'atan waamicha godhanii jiru. Mootummaan kanaan booda qophaa isaa hin gulufini yoo naannessinee hiinu jechuudha. Qophaa isaa hin gulufini garuu bileesingii kennuufi dandeenya. Maaliif har'a of neenu birookiraasii haa ta'u waan jennu. Garuu immoo instituushinii dimookiraasiif wiirtuu ta'an akkaataa qophaa isaatti mootummaan gulufu lugama malee deemu haa dhaabbatu waltaanii waliin haasofne itti fufiinsa isaa itti fufu covidin alateera itti fufu garuu akkaataa itti fufu waliin haa mari'annu ture ijoon murnoota hundumaatu garuu mootummaan mata jabinaan qophaa isaatti murteeffate marii tokko malee ofiisaa aangoo itti fufiisaate eega sana ta'e immoo nutis mootummaa kanaaf beekamtii laatu hin dirqamu. Adda bilisummaa Oromoo kanaaf kan nageenya tasii ufa kan nageenya bakka lama dhaabbattanii jette san dura sanaafitu adda bilisummaa Oromoo ofii isaatiifuu dhaabbanni isaa caasaan isaa hogganni isaa amma deemee hogganaa baa'utu bakka lama jira hin jiru sana siin je'em achitti na deebifta malee yoo fudhatte adda bilisummaa Oromoo Hayyuu Duree Daawud Ibsaa fi adda bilisummaa Oromoo itti aanaa Araarsoo Biqilaa bakka lama jiran jechuun hogganaa dhaaba kana bakka lama jiran jechuudha. Irratti dhaabaa sabaa'udha. Peejiin dhaabaa jira. Peejii dhaabati irratti waan hin bahin, waan arrata dhaabatiin hin bahin, peejii nama dhuunfatirraa fuudhanii miidiyaan mootummaa dabarsaa turan. Isaaniif sagalee laataa turan. Boordiin filannoo har'a xalaan inni abaa hojii kominikeet godhu eenyudha? Har'a cheggoo dandeessa baatee bilbilte. Xalaa foormaalii fakkeenyaaf mallattoo 10,000 guuttadhaa jedhanii turan. Achi keessaa dogoggorri jijjira. Kan abbaan akaakayyuun hin guutamin kan umuriin hin guutamin xalaadhaan abaa'oo jedhanii nutti barreessanii aynee sirreessaa jira. Kominikeeshinii kamiyyuu adda bilisummaa Oromoo wajjin godhaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo caasan isaa ganda tokko irratti gargar hin ba'an. Kan gargar ba'ee namoota ammasiin jedhu kun sagantaa qabaniif yaada qabanirraa isaantu beeka nu waliin firanna jennee yaamcha godhaafi turre ammasoo ta'e barcuma waliin qabnu irratti ulaagaa gulantaa dhaabni qabu irratti laadarii dhaabni qabu irratti wal ta'anii waliin haasa'uun ni danda'ama akka keessatti kaa'annettis fudhachuu hin dandeenye. Namoonni kun garuu miliyoona 5 ol miseensa abaa'oo ta'uuf bakka bu'uu hin danda'an. Otoo bakka bu'anii har'a isaaniif wanti kun hunduu kennama ture. Garuu caasan abaa'oo har'as taanaan hoggansa tokko jala jira abaa'oon tokkuma. Ganda tokko irratti hin qoodamne kan akka qoodamnu barbaadu fi yeroo kanatti ajandaa nu itti jirru kana mootummaa dura dhaabbannee waan jirruuf ajandaa xixiqqootti gadi nu buusuu barbaadan ammallee mariin keenya kanaan akka mootummaa dura dhaabbatu maaliif barbaachise? Mootummaa dura kan dhaabbannu mootummaa dura dhaabbachuu maaliif barbaachise? Wal dura dhaabbachuun kun maaliif barbaachise? Jechuun mootummaadhaaf eebba kennuu miti harka rukutaa fi ba'uu miti tokko tokko akka paarlaamaatti dhaqanii nusuma jajuuf as jirra paartii hundeeffannee akka jedhan sanaa miti. Kaayyoo qaba. Kaayyoon qabsaa'uuf bilisummaa Oromootiif Oromiyaati. Amma Oromoon nuti qabsoofnuuf suni ajjeefamaa jira. Isi Oromoon kun Oromoon isin qabsooftaniif kamini Oromoon isin hin qabsoofneef kamini? Oromoon guutuun nuti qabsoofnuuf sun Oromoo guutuu lammiilee Oromiyaa keessa kan jiran Oromoollee kan hin taane Oromoon ala kan jiran lammiilee Oromiyaa hoo jennu sirriitti hubadhu. Lammiilee Oromiyaa jechuun Oromoo Oromiyaa keessa jiru, Oromoo kan hin taane kan Oromiyaa keessa jiru, Oromoo Oromiyaan ala jiru. Kun hunduu lammiilee Oromiyaati. Lammiilee Oromiyaa nuti qabsoofnuuf sun har'a darara jala jiru. Sirna kanaan dhiitamaa jiru. Qabsoo isaaniitiin
masaraa mootummaa qaamni galee deebisee isaanitti qawwee gargalatate. Obbo Battee adda bilisummaa Oromoo jedhama malee adda bilisummaa Oromiyaa hin jedhu. Abaa'oon adda bilisummaa Oromooti ammas sababni isaa Oromoon Oromiyaan ala jiru. Sigalee Oromoon Oromiyaan ala jiru. Adda bilisummaa Oromiyaan jiru. Ammas Oromiyaan amma jirtu tanaan ala Oromoon jiru. Oromoota sana hundaaf mirga isaanii hundumaa bakka jiranitti Matakkal kan jirus Kamisee kan jiruufis waan falmannuuf adda bilisummaa Oromooti nuti. Oromiyaan naaroodha akka sanatti. Oromiyaan nuti jennu amma defined taatee jirtu tun baay'ee hiphoodha. Kanaaf Oromoon Oromiyaarra bal'aadha. Oromiyaan ala baay'ee. Hedduu galatoomuu Obbo Battee. Finfinnee keessa taa'ee Daawud waraana hoogganaa jira. Hoo jedhan haa fakkaattuuf hoo jedhanii malee akka namni kun hidhata waraana wajjin hin qabne warri waliin tures beeka. Warri jedhee ololus beeka. Qaama bakka lama dhaabbate sana seeraa dhiyeessuu ni danda'u. Akka dhaabatti involve goonee jirra taananis immoo akkaataa maluun seeraan gaafatamuu ni dandeenya. Garuu kun hin godhamu. Siyaasatu ololatu irraa tolfama. Maaliif? Salphumatti Daawud Ibsaa Jaal Daawud Ibsaa ajajaa waraanaa waliigalaa turani. Abdii Raggaasaa ajajaa damee dantaa waraanaa turani. So jarri kun waraanan walitti hidhaman. Amma adda bilisummaa Oromoo keessatti dameen dantaa waraanaa jira? Hin jiru. Kana fooyyee kasii jedhe biyya kana keessa gallaan siin jedhe qaamni sun nurraa adda bahee nu durseetu labsate qaama Finfinnee hin beeknu isaanis hin taliigamnu kana booda isaan jalatti dirqama irraa fudhannus hin qabnu koree mataa keenyaa uummannee jedhanii labsan. Miseensonni keessan gariin keessattuu kan biyya alaa jiran warri miseensa aktiif miseensa adda bilisummaa qooda fudhatan. Suduudhaan yeroo marroo fi namooti kana fakkaatan waliin hiriiran ni dhagahama ni argina. Miseensi keenya caasaan keenya kan amma boordii filannootti galchinu namoota 10,000 fi 16 galchinu. Biyya alaarraa caasaa qabdan miseensota qabdan? Caasaa hin qabnu lammiin biyya alaa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Hoggana keessaa hir'ifni siin jedheen jiraam. Sababa lammummaatiin miseensa dhaabaa ta'uu hin danda'u. Deeggaraa ta'uu danda'a. Deeggaraa waan haasa'uuf garuu deeggaraan Awurooppaa Ameerikaa jiru. Afleeshinii abaa'oo qabu waan haasa'uuf hogganni abaa'ootti hin gaafatamu. Kana to'achuus hin danda'u. Rakkoon guddaan sana nama Obbo Battee deeggartoota keessan adda bilisummaa Oromoo yoo milka mootummaa ta'uuf ka deemu deeggartoota isa to'achuu hin danda'amu. Namuu hin danda'u. Biltsiginnaan deeggartoota isaa hunda to'atu danda'a. Har'a wanta akkasii hin jiru. Biyya walaba ta'e keessa jiraata namni kun. Seera poolisii ittiin isa hiituu hin qabdu, ittiin himattus hin qabdu. Namni yaada isaa wanti fakkaate dubbata biyya walabaa keessa waan jiru. Kanas jiru hoggana keenya yoo ta'e isa seera ittiin gaafannu qabna. Kan biyya alaa jiru miseensa keenya kan nama hin ta'initti ulaagaa seeraa miseensa keenyatiin qaama paartii kanaa nama ta'ee hin jirretti gaafataman fudhanna. Kanatti aansuun ammoo hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Battee Urgeessaa kan ajjeefaman kun eenyudha, eenyummaa fi seenaa isaanii simbiraan geenya. Jaal Battee Urgeessaa bara 1979tti ganda baadiyyaa Baqalee iddoo addaa Boqotaa jedhamutti abbaa isaa obbo Urgeessaa Bulaa fi haadha isaa aadde Godaanoo Boobaa irraa dhalate. Batteen akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu jabbilee fi loon maatii isaa tiksaa guddate. Akkuma umuriin isaa barnootaaf ga'een mana barumsaa Baqaleetti bara 1989tti barumsa isaa tokko jedhee jalqabe. Barumsa isaa kanas achuma ganda Baqaleetti hanga kutaa 4tti erga barateen booda gara magaalaa Maqiitti galuun mana barumsaa Maqii giddu galeessaatti kutaa 5-8tti barate. Kana boodas mana barumsaa Maqii Kaatolikiitti kutaa 9-12ttis barate. Yeroo kanattis hiriyoottan isaa waliin ta'uun hojii sabaaf faayidaa qabuu fi fakkeenyummaa guddaa qabu garaagaraa irratti hirmaachuudhaan beekama ture. Fakkeenyaaf waldaa wal gargaarsaa barattoota Oromoo hundeessuu fi geggeessuun adda duree ture. Akkasumas karaa hafuuraatiinis wangeelli saba koo biraa afaan isaatiin ga'uu qaba jechuudhaan tajaajila Nehemiyaa jedhu barattoota kiristaanaa Oromoo waliin bu'uuressuun baadiyyaa ona dugdaa jalaa jiran mara keessa naanna'uudhaan wangeela lallabaa tureera. Obbo Batteen barumsa isaa sadarkaa lammaffaas qabxii olaanaa fiduun bara 2001tti yuunivarsiitii Baahir Daar seenuun digirii isaa jalqabaa barate.
Yeroo yuunivarsiitii baratu kanattis barnoota isaa cinaatti qabsoo barattoota Oromoo adda dureen geggeessaa kan ture sochii fincilaa diddaa gabrummaa geggeeffamaa ture keessattis qooda isaa kan ba'atee fi hanga hidhamuu fi qaama miidhamuutti aarsaa kan kaffaledha. Bara 2005tti digirii isaa jalqabaan eebbifame. Erga achii ba'es bara 2005 hanga 2006tti kolleejii Harraambeetti, bara 2007tti kolleejii barnoota fagoo Qiddist Maariyaam Adaamaa fi mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Don Bosco akkasumas bara 2008 irraa eegalee immoo kolleejii fayyaa Kiyaameed galuun hojii barsiisummaa hojjetaa tureera. Osoo maachi jiruu hojii isaa cinaatti barnoota Health Officer kolleejii fayyaa Kiyaameedii fi Ikoonomiksiidhaan Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa eebbifame. Hirmaannaa qabsoo karaa nagaa filachuunis bara 2010 KFO bakka bu'uun dorgomee isaafis aarsaa guddaa uummata isaatiif kaffalee jira. Bara 2013tti magaalaa Adaamaa dhufuun Baankii Daldala Itoophiyaa osoo hojjetu digirii isaa lammaffaa Yuunivarsiitii Arsiitti MBA baratee eebbifame. Gita hojii garaagaraa hojjechaa turuunis qabsoo uummataa isaatti ifaan makame aarsaa adda addaa kaffalaa tureera. Keessattuu bara 2018 irraa eegalee dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo isaa guutuu kennuudhaan dirqamoota dhaabni itti kennu baataa sadarkaa hooggansaattis tajaajilaa ture. Sababoota adda addaan hanqina humna namaa mudateen 2020 kaasee hanga gaafa hidhamuutti sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo ta'uun hojjetaa tureera. Jaalbattee Urgeessaa Bitootessaa 2021 jaallan isaa manneen hidhaa magaalaa Buraayyuutti argaman dubbisuuf akkuma achi gaheen balleessaa tokko malee qabamee achuma Buraayyuutti hidhame. Mana hidhaa Buraayyuu irraa hidhamtoota kaan waliin fuudhamee Awaash Malkaa Sa'aatti hidhame. Achitti sanga lubbuu baasuu gaamutti reebichi ulfaataan hidhattoota mootummaa yommusiitiin irratti raawwatame. Achi boodas mana hidhaa Galaan Sololiyaatti dabarfamuun rakkachaa ture. Hiraarsaa fi dararama hamaa manneen hidhaa keessatti isaan mudateen dhibee hamtuuf saaxilamee achirraa gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti jaallan isaa faana deebifame. Dhibee tiruu ulfaataaf waan saaxilameef lubbuu isaatiif sodaachisaa jalaa wayitaa gahuu Bitootessa 14 2022 bahee mana wallaansaa seene. Jaalbatteen dhibee isaa irraa xiqqoo erga wayyaa'es dirqama dhaaba irraa itti kennamuu osoo baataa jiruu ammas marsaa biraaf gurraandhala 22 2024 dharaan yakkamee qabamee hidhamuun booda irraa mirga wabii maallaqaan gadhiifame. Jaalbatteen hidhaa irraa bahee osoo yeroo dheeraa hin fudhatin ebila 10 2024 magaalaa Maqii cinaatti ganda Qorqee Adiitti ajjeefamee argame. Jaalbatteen addee Sintaayyoo Ambassee waliin gaa'ela dhaabbatee abbaa ilma tokkoo fi ijoollee durbaa sadiiti. Sirni awwaalcha Jaalbattee Urgeessaa guyyaa kaleessaa ebila 11 2024 bakka dhaloota isaa magaalaa Maqii waldaa warra Wangeelaa Masarata Kiristoositti bakka maatiin firoonnii fi jaallan qabsoo fi uummanni argametti raawwatameera. Maatii fi firoottan isaaniitiif akkasuma hiriyoottan isaaniitiif jaallan qabsoo fi uummata Oromoo bal'aa isaan jaallatuuf jajjabinaa hawwinaa.
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.